maqaan sodaadha harkuma kee keessanii Akka fuunee akkam jettanii kabajamtoota fuudhee sirna baay'een fuudha sallaa jalatti argamtan baga jiraattan baga eeggamtanii jedha. Egaa akka har'a bara haara warratti hordoftoota chaayinaadha ayyaantu asallaa hunda keessanuu baga isiniin ga'e jechuudhaaf kara keessan dhufeera. Egaa akka warri iskiriin irratti yookaan viidiyoo irratti argaa jirtan taateewwan diraamaa maatii waggoota darbe yookaan bara 2014 haala bareedaa ta'een haala nama boonsuun wajjin hojjechaa turre baga keessan jechuun faamilii kootiin har'a karaa istiidiyoo dhufee jira. Isiniin jechuun jaaladhaa hundi keessanuyyuu baga geessan. Egaa ka hordoftoota chaayinaalaa ayyaantuu asallaa barri 2015 bara dagaaginaa bara tokkummaa bara jaalalaa bara 2014 kan itti dhabne 2015 kan itti milkoofnu rabbiin nu haa godhu isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa ka bakkuma jirtanitti haala keessa jirtan hundarrattu waaqayyo jijjiirama isiniif haa kennu jechuun jaaladha. Egaa ka asumaan irruma caalaa maatiiwwan koo ji'oota hedduu waan nama boonsu barumsa gurguddaa walirraa barachaa keessattuu obsa qabaachuu walirraa barachaa keessan waggaa walitti dubbannu wal odoo dhoobannu wal odoo beelofnu waliin turre waggoota darbe kana dhugaa dubbachuuf keessattuu ji'oota 7 hanga 8 jidduutti jiran baay'ee jaalalaa waliin dabarsine baay'ee namootan jaaladha dhugaa dubbachuuf maashoo jechuun nama addaatidha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana bara 2014 taateewwan diraamaa maatii abbaa gonfoo ta'ee nama hojjete. Akkuma asirratti argaa jirtan kana egaa ka abbaa jaarsa fakkaachuudhaaf yookaan immoo abbaa ijoollee fakkaachuudhaaf nama umuriin deeme fakkaachuudhaaf gatii guddaa baasetti dhugaa dubbachuuf baay'ee inni shamarraniif iddoo guddaa kabajaa shamarraniif baay'ee nama qabudha. Nama waan jedhaniin tolee jedheetu nama tajaajilu deemudha. Mucaa kanarraa garuu namoonni baay'ee waa baay'ee baratan jedhee tayyaadha. Barri kun bara gaarii siif haa ta'u isin jedha. Maashooko asittis immoo dargaggeessa fakkaatte isa dargaggeessa isa dhugaa obboleetti ofii onneerraa jaalatu fakkaatte ati shorri ati guddaa taphatte dhugaa bara 2014 hedduu waan nama boonsudha. Sababa kanaan kan ka'e borullee kara biyya kootii waaqayyo na gargaaree hoggaan galee maqaa diraamaa kanaatiin akkumatti fufetti jira. Irraa hin jijjiiru diraamaan kun seena qabeessa ta'a. Hatta isinumaanuu wal arginee carraa waliin hojjennu argachuu dhabuu dandeenya garuu maqaa keessaniin diraamaan kun akkumatti fufetti ta'a. Haga chaayinaalli kun lubbuun jiru maqaan diraamaa kanaa akkasumatti itti fufa isiniin jechuun jaaladha. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Egaa ka kuni hojii bara 2014ti. Kan wajjin baay'ee dhugaa dubbachuuf kana kan hin jenne keessan hoggaa waliin dubbannu gaafa tokko afaan keessa walitti dubbannee hin beeknu akkuma wal kabanyee wal jaalannee dhugaa yoo namni tokko nagaa waliin jechuu baanneyyuu maal taatan maatiin haguma kana wal yaadaa haguma kana maatii warraa fagaataa jennee akka midhaanitti warra wal beelofnuu fi akka bishaanitti warra wal dhoobannudha. Egaa ka jiruun biyya ormaatu waa baay'ee of keessatti qabdi. Addaan nama fageessuu dandeessi. Boru immoo waaqayyo nu gargaaree nama biyya keenya hoggaa ta'an biyaansi bara haarawaa irratti wal argine dheen abdii qaba. Bara 2016 hunduu rabbi nu gargaaree hoggaa biyya galle. 2015 immoo kun isin eebbisee jira. Dhugaa dubbachuuf darbaa deemaa homtuu isin argatini wanta yaaddan hundaan milkaa isiniin jechuun jaaladha. Na kabajanii aarsaa gurguddaa kafaltanii dhugaa asirratti ji'oota kana mara waliin hojjennee too jirra. Egaa ka rabbiin kana caalaa kana nan tajaajiltan caalaa rabbiin isinaan tajaajilu isiniin jechuun jaaladha. Anis akka nama tokkotitti bara haarawa kana waan gaarii isiniif hawwuudhaaf kara miidiyaa kanaatitti dhufe. Egaa ka ayeetuu shew dhugaa leensaa taatee hojjettee akkuma argaa turtanidha. Leensaa jechuun namoota baay'ee yeroo baay'ee wajjin hin turre nama lama taanee haadhaaf intala taanee hojjechaa turre. Warri yaadattan hoggaa jiraatanii dhugaa dubbachuuf as keessatti akka daawwitiitti akka nuuf laaluun ta'e egaa ka ayeetuun daa'ima xiqqoo yookaan barattuu taatee bakka hojjettetti dhugaa dubbachuuf hawwii guddaana keessatti akka seenu ta'e boru dhala koo akkamittan kunuunsaa intalli koollee nama akkamiinaa taatii kan jedhu hawwii gurguddaa keessa kootitti uumamee miira addaatiin natti dhagaame ishee wajjin hoggaan hojjedhu jechuudha.
ilaalchi haati ilmoof qabdu ilmoon immooyyuu ilaalcha haadhaaf qabdu akkamitti haadha ofii akka dhaggeeffattee fi mirga bakka dubbatachuu qabdutti akkamitti akka dubbatatte waan baay'ee nama boonsudha jechuudha warroonni diraamaa san laaltanii. Kanaafuyyuu baay'een isin jaaladha. Baay'ee si jaaladha. Baay'ee si kabaja. Ayeetuutu bakka yaadde gahii bara 2014 wanti nu seenaa guddaa wajjin dabarsineetoo jirra. Borullee maqaa keessaniin diraamaan kun ittuma fufaa. Garuu wannan har'a asitti dhiyaadheef bara haarawa kanarratti isin eebbisuufan. Hundi keessanuu warri viidiyoo kana laaltanii bara haarawa kana wal eebbistan ijoollee kana naa eebbisaa dhugaa dubbachuu fi baay'een jaaladhaa baay'een kabajaa waaqayyoo nama biyya isaaniitti nagaadhaan isaan deebisu isaan haa godhu isinis bakka jirtanitti hordoftoonni chaanaala ayyaantu hundi keessanuu bakka jirtanitti ayyaana gaarii bara haaraatti wanta haarawa qabeetoo kan isinii dhufu haa ta'u isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa kan maatiiwwan koo baay'een isin jaaladha isin keessa koo jirtan yoomuu kan wayin jijjiiramuu miti kan keessa koo jiru jechuudha. Isiniinan boona yeroo kamiyyuu afaan guuttadhee hoggaan isiniin boone hojii keessantuyyuu bakkeetti mul'ate. Kanaafuyyuu yeroo kamuu baay'een isiniin boona nama kaleessa miidiyaa irratti wal baree osoo hin ta'in akka nama lafarratti wal beekutti waliin hojjenne. Kanaafuyyuu iddoo guddaan isinii qabaa. Yoomuu milkaa'ina keessanan hawwaa yoomuu bakka guddaa gahuu keessanan hawwaa. Kanaafuyyuu naaf jiraadhan isiniin jedhaa naaf kabajamaa homtuu isin argatin darbaatii deema. Barri kun waan addaa waan isin eegne isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Ayeetuutoo akkanumatti nama ogummaa biyya lafaa kana keessa deddeebi'u rabbis yaa godhu isin jechuun jaaladha. Mul'ata addaatii fi dandeettii addaatii keessa kee jira keessattuyyuu shoorri ati wanni irratti diraama irratti taphattu waan addaadha. Kanaafuyyuu mul'ata ofii abbaatu kunuunfata mul'ata kee kunuunsifadhu bakka guddaas akka geessu abdiin qabaa keessattuyyuu aartiiwwan Oromoo asumarraa ka'ameeti osoo nuti saba biraa taanee dhugaa dubbachuuf Ayeetuu Shoo qaata miidiyaa guddaa irratti dhiyaatti. Argitanii jirtan keessattuyyuu abbaan koo eenyu kan jedhu shoora guddaa akkamitti akka taphachaa turte kuni hawaasuma keenya waan keessa jirudha. Micayyoon tun kan baastee ittiin taphattee yookaan ittiin hojjette diraamaa kana garuu nu ta'uudhaaf ilaalchi keenyayyuu viiwunumtuu waan xiqqaadha. Nu ta'eedhaaf odoo garuu micayyoon tun saba biraa keessaa baate bakka guddaa miidiyaa guddaa irratti yookaan iddoo guddaan kennamee fi akka miidiyaa guddaadhaan akka hojjettu kakaafamaayyuu nuti garuu waliifuyyuu warri chaanaala guddaa qabanuyyuu nun beekanii malee mul'ata addaati keessa jira. Keessattuu shamarran barii ani dhugaa dubbachuuf jechuudha shamarran akkanatti dandeettii akkanaa kana qabdu aartii akkamitti taati. Garuu bakka wayituu yuunu harki sanatti fakkaatee kana keessa immoo baatee akka ishiin iddoo guddaa geessu abdiin qaba. Kanas immoo saba ofii barbaachisa. Namni kophaa ofii waa ofii godhu tokko hin qabu. Yaa saba keenya walaa jajjabeessinu isiniin jechuun jaaladha. Ilaamee bara 2015 itti deemnu kan mee waluma komii dhiifnetuma mee nama onnee qulqulluu. Egaa kaa itti aansuudhaan immoo Birishaa Tuubii haadha gaaddisaa taatee kan hojjetteedha. Dhugaa bakka jirtutti nagaa waaqayyoo siif haa ta'u barri kun bara gaarii siif haa ta'u jechuun jaaladha. Walumaa galatti dhugaa dubbachuuf hedduun isin jaaladha. Ayyaana gaariin isiniif hawwaa. Baay baay. Hedduun isin jaaladha guddaa guddaa.